Fajaalallee ni qabda yookaan kaadima. Naabuli Usmaayyoo Muusaa maqaa eenyu sii baasee qabsoo abbaan kee godheerraa yoo yaadatte muraasa nuuf himi. Ati akka nama Islaamaa takkatti salaata erga salaatte abbaa keetiif jannata kadhattee ni beeyta. Mudannoo si mudate jiruu tee keessatti inni raanfanne nuuf himi jette. Kanadaa fi malkaa jiruu isaanii wal bira qabdee gabaabsee nutti himi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota miidiyaa kana isin naafeeru keessaniif hedduu galatooma. Gaaffii fi deebii teessaniin isiniif deebisuuf dhufe. Gaaffii fi deebiin teessan takka farratti Naabuliin eessa dhalattee guddattee? Ani Finfinneetiin dhaladhee malkaa jirtuutiin guddatte. Maaliif Finfinnee dhalattee waan jettan abbaan kiyya biyya hedduu waan Oromiyaa keessatti deemee galuuf saniif Finfinnee dhaladhe. Ammoo ganda nan gaafatina. Gaaffii lammaffaa Naabulii Usmaayyoo Muusaa maqaa eenyu sii baasee ammoo maalirratti? Naabulii abbaa kiyyaa naa baasee waan irra naa baasee abbaan kiyya guzee guyyaa hidhamuun an dhaladhe umrii naa dheeradhu jechuudha. Saniif umrii naa dheeradhu naan jedhe. Gaaffii sadaffaa sadarkaan barnoota keetii maalirra jira? Sadarkaa barnoota kiyyaanii ammaaf kana sani deemuuf biyya kana ammaan dhufee ammoo ittumaan jira barnoota homaan jiru fuula duraaf. Gaaffii afuraffaa ati Usmaayyoo Muusaatiif ijoollee meeqaffaati? Ani ijoollee sadaffaati. Nama sadaffaati. Gaaffii shanaffaa ati akka nama Islaamaa takkatti salaata erga salaatte abbaa keetiif jannata kadhattee ni beeyta. Takkaa isa irraanfadheen beekuu maatiyaa fi isaallee gizee hundaniin karadhaaf nama akka isaatillee kan muslimaa kan du'ee fi kan amantii biraa qabullee du'aa hin godhaaf. Gaafiin jahaffaa ati amata 50 rahaa biyya alaa jiraachuuf amata 100 jiruu Itoophiyaa keessa jiraachuu kan filattaa? Kana isinitti hin kijibu. Itoophiyaa keessa jiraachuurra waan karadaa jiraadheeranaa jira. Maaliif Itoophiyaa keessatti biyya teenya keessatti dalagee jijjiiramuuf amata dheeraa na fudhata. Biyya kana keessatti ammoo dalagee jijjiiramuuf amata hedduu narraan fudhatu. Asitti dalagadee biyya tiyya keessa guddisuuf hedduu waan fudhatu asuma keessa waan jiraadheeranaa wayya. Akka keetti ammoo maaliif as filattee ati intala Usmaayyoo taatee hojjettan beektan biyya keenya waan ta'eef. Gaaffii torbaffaa qabsoo abbaan kee godheerraa yoo yaadatte muraasa nuuf himi. Qabsoon abbaan kee godhee akkuma beektan isin hundinuu gaafa wayyaaniin turtee sagaleedhaan uummata Oromoo jira dhaabbatee uummata kakaasee isaan nu jajjabeessuu warra namoota Oromoo ta'e hunda jajjabeessuudhaan kanaan qabsoon isaa tana sanii hin jenne hedduudha. Isin hundi beektanii jeetii yaada. Gaaffii saddeettaffaa ciroo siif maali? Malkaanoo ciroo naaf biyya lammaffaati. Malkaan ammoo biyya tiyya ittiin guddadhe hedduun jaaladhaa. Ciroollee hedduun jaaladhaa hangaan keessa jiraadhetti naaf biyya tiyya. Ciroo ammoo naaf biyya lammaffaati. Kanadaa fi malkaa jiruu isaanii wal bira qabdee gabaabsee nutti himi. Kanadaa fi malkaa maal jeesisne biyya teenyaa fi Kanadaa wal cinaa qabuu hin danda'u. Maaliif biyya kun hedduu bareedaadha, biyya gaariidha, biyya firidamni jiru, biyya ilmi namaa hundi itti wal qixaati. Saniif malkaan hin jaaladha waan ta'eef dhaqeetumaan laaluuf yaada malee kana sanii adda baasuuf natti ulfaata. Addallee hin baasu. Sagalaffaa mudannoo si mudate jiruu tee keessatti inni raanfanne nuuf himi jette. Wanni na mudate gaafa takkaa Finfinnee dhaqeen beeku karaa Finfinnee deemeen beeku hiriyaa tiyya takkaa wajjiniin Adaamaa dhaqee gizeen Adaamaa dhaquu isiin nama saahiba isii bira dheettee mucaa dhiiraa tokko bira mucaan dhiiraa san isii wajji waan jiraniif anis na fuudhanii hoteela kaafteeriyaa takka nageessan jechuudha. Hoteela san gizee nageessa waan inni kophaa ta'eef saahiba isaa naa yaamuu qaba dirqama. Maaliif akka aanallee na haasofsuuf gizeen naa yaamuu mucaan dhufee jechuudha.
kiristaanallee Oromoodha. Kiristaan Oromooti dhufee gisee dhufee taa'ee amma galgala isaan lamanis kaanii wal qabatanii gisee qotan atis kaanii jiraan biyya teenya atis tana qabadhu deemee takkaa jira. Kaanii wajji deemnee gisee deemnee mana isaa dhaqu. Gisee mana isaa dhaqu shiitan akkannee shiitaniin uffadhee kophaa isaati. Amma akkamittiin arraan tana jalaa baay'eetiin osoo yaadu footoo piikcharaa gubbarraayin sige xiyya gubbaa footoo tiyyaa obboleeyyan kiyya nuti nama lama fi abbaa kiyyaan proofaayilarraa qaba. Sanboodarraa giseen nani shiita uffadhee gad ba'u muuziqaa abbaa kiyyaa itti banee jechuudha. Giseen muuziqaa maqaa abbaa kiyyaa itti banu haalaan wallisaa kana jaaladha wajjin ture naan jee. Sambooda ati warra isaati naan jee ani warra corootiin deeni ijoollee sumaayyuu akka inni ta'e naan jee akka hin himneef booda Nijiraan maaliif keezii kana bitattee naan jaajeetiin usee firraa giseen akkaan ta'udha bu'een hin beekaanu ta'us maayyuuti giseen jiruun haalaan rifatee haalaan bu'ee akkasitti jechuudha akka obboleettii isaatti illee ganama na gaggeesse jechuudha haala ciroo. Akkasii wanni na mudate kanaan inni raanfadhe eessa sanillee inni raanfadhu asumaan akka miidiyaa kanarra na raanfe. Gaafii 10 jaalallee ni qabda yookaan kaadhima jaalallee ni qaba. Yeroo baabota jaarsa kiyya ta'uu deema. Okay, gaafii 11ffaa fuulduraaf maal ta'uu barbaadda? Ani waan ta'uu barbaadu injiinaraan ta'uu barbaada. Waan xiqqoo maalirraa hin waan gurguddoo kanaan hin madda jeeti. Kanaan ta'uu barbaada fuulduraaf waan baradhee barnoota fite. Gaafii 12ffaa daawwattoota Oromoo miidiyaaf uummata Oromootiif maal dhaamta? Oromoo miidiyaatiif hedduu galatoomaa asirra naaf yeroo keessanii fi akkasuma nama akka kiyyaa waan nama qoqqofachiisu waan daleedaniif hedduu isin laallaa hedduu isin hordofna akkasuma nama biraatillee akka gaafii akkanaa gaggaafattan abdiin isinirraa qabaa jajjabaattanii uummanni Oromootis ijoollee teenya akka addunyaarra jirtan jechuudha. Ijoollee teenya subscribe gootaniif like gootanii fi jajjabeessitanii qabsoo teenyallee fuula duratti ooftanii waa'ee qabsoo ammoo haasoof hedduu yeroo narraa fudhata. Akkanuma wal jajjabeessaa uummanni Oromootis ijoollee teenya cinaa dhaabbadhaa.